Hayyoo fuunni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti sana dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoowwan guyyaadhaan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Yuunivarsiitiilee biyyattii garaagaraa keessatti mormii barattoonni sagantaa ministeerri barnootaa baasee mormuu hordofee poolisiin federaalaa fi poolisiin naannoo barattoota irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu barattoonni himan. Itoophiyaa keessatti biddeen dukkaa shaqaxaa keessatti akka hin gurguramne dhoowwame. Intalti hayyuu fi abbaa qubee kan ta'e Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee mana abbaan isii Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee Adaamatti ijaaree kenneef mootummaan kun irraa fudhachuu dubbatti. Guutuu odeeffannoo keenya keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Nama taa'iin dadhabdee nama isa gatteessituu dhufaa mootummaa waggaa 7 guutuu hayyoonni kadhataa turan wanni isa gatteessisu amma dhufee jira jedhan fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa yaada isaanis bal'inaan odeeffannoo keenya keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jira. Hogganaan ABO Jaal Daawud Ibsaa fi hogganaan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'achuudhaaf mootummaa naannoo Oromiyaatti xalayaa barreessan. Irra deemuudhaan harka fuunni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun hangafoota oduu keenyaatti oduu kanaa fi kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumura oduu keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Yuunivarsiitii biyyattii garaagaraa keessatti barattoonni mormii sagantaa haaraa ministeerri barnootaa baasee wal qabsiisuudhaan bahaniini poolisiin federaalaa fi poolisiin naannoo tarkaanfii fudhataa jiraachuu barattoonni dubbatan. Guutuu odeeffannoo kana akka taatu isiniif qindeessee jira. Yuunivarsiitiiwwan biyyattii garaagaraa keessatti barattoonni mormii sagantaa ministeera barnootaa baasee falmuu itti fufan. Ministeerri barnootaa barattoonni bara kana eebbifamuu isaaniitiin dura waggaa tokkoof ogummaa barataniin hawaasa tajaajiluun achi booda akka eebbifaman jechuudhaan labse. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa labsii kana mormaa jiru. Yuunivarsiitiiwwan akka Madda Walaabuu, Arsii, Amboo, Salaalee, Jimmaa, Walqixxee, Arbaa Minci, Jinqaa, Hawaasa, Dirree Dhawaa, Dillaa, Jijjigaa, Walaayittaa Sooddoo, Wacaamoo, Odaa Bultuum, Haramaayaa, Bulee Horaa, Asoosaa, Booranaa, Wallaggaa, Miizaan Teep, Finfinnee, Mattuu fi kanneen biroo keessatti hiriirri mormii adeemsifamaa jira. Yuunivarsiitii biyyattii garaagaraa keessatti barattoonni mormii sagantaa ministeera barnootaa baasee mormuu hordofee poolisiin federaalaa fi naannoo barattoota irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuu barattoonni himan. Dhaabbileen barnoota olaanoo biyyattii hedduu keessatti barattoonni hiriira akka hin baaneef poolisiin ittisaa jiraachuu barattoonni himanii jiru. Ministeerri barnootaa barattoonni bara kana eebbifamuu isaaniitiin dura waggaa tokkoof ogummaa barataniin hawaasa tajaajilu achi booda akka eebbifaman jechuudhaan labse. Barattoonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu humni mootummaa doormii cabsanii seenuudhaan reebicha hamaa nurraan gahanii jiru jedhan. Yaada barattoonni kennaniin mormii barattoota miilana wal qabatee balbala cabsanii nutti seenan jedhan reebicha humnoota mootummaatiin barattoonni miidhamus dubbatanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitii Haramaayaa humnoonni mootummaa akka nuti hiriira hin baaneef tokko tokko gamoo jalatti marsanii nu eegaa jiru jedhan barattoonni yaada isaanii kennaniin mooraan humnoota nageenya mootummaatiin guutamuu himanii jiru. Mirga keenya gaafachuu dhoorgamuu hin qabnu jedhan barattoonni yaada isaanii kennaniin. Nama taa'iin dadhabdee nama isa teessisutu dhufaa mootummaa waggaa 7 hayyoonni kadhataa turan amma waan isa gatteessisu dhufee jira jedhan fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa yaada isaaniitii fi guutuu odeeffannoo kanaas akka taanutti isiniif qindeessee jira. Nama taa'iin dadhabde waan isa gadi teessisu dhufa mootummaan bilisignaa waggaa 7 hayyoonni keenya taa'iin wajjin mari'adhu jechuudhaan kadhataa turan inni immoo isin homaan beektan jechuudhaan hayyoota keenya tuffatee dide. Mootummaa waggaa 7 hayyoonni gadi taa'ii mari'adhu jechuudhaan kadhataa turan har'a wanni isa gadi teessisu dhufe jedhan fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa akka namoonni yaada isaanii miidiyaa hawaasaa irratti ibsaa jiranitti fincilli barattootaa amma ka'e kun waan waggaa 7 ukkaanfameetu dhooye. Fincilli kun akka ka'uuf Profeesar Biraanuu Naggaa fi warra isa fakkaatan mootummaa keessa taa'anii rakkoo uumuu isaaniitiif galateeffamuu qabu jechuudhaan akka qoosaatitti yoo dubbatanis ni mul'ata. Fincila amma barattoonni kaasan kana uummanni itti makamuudhaan jabeessanii sirna kana of irraa buqqisuu qabu jedhan. Akkasuma qaamni nageenya uummata keessan hin miidhinaa, uummata keessan wajjin dhaabbadhaa, aantummaa uummata keessanitti mul'isa, uummata keessan cinaa dhaabbadhaa jechuudhaan kaabinee fi warra waraanaa yoo gorsa kennaniifis ni mul'ata. Yaada isaanii akka itti aanutti isin dhageessisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya kabajamuuf jaallatamoo akkam jirtan fayyaadha. Dubbiin tolte jechuudha. Nama taa'iin dadhaban waan isa teessisuutu gad dhufaa jedhan. Kan waggaa 7 guutuu hayyoonni Oromoo, uummanni Oromoo karaa dippiloomaasiitiin karaa adda addaatiin mootummaa sirna biltiginnaa kana itti waywaataa dhaqanii gorsanii wanti gurran qabdu ija hin qabdu naman dhageessu hallayyatti deemu malee eega hallayyatti deemu. Arda immoo waan taa'iin dadhaban wanti hundinuu gaafa ukkaamfamtee booddeen isii dhohuun isii inuma nafne jechuudha.
mootummaa taa'in dadhaban mootummaa bilchiginaa mootummaa jechuun namatti ulfaata sirna bilchiginaa ka taa'idhan dadhaban adda dubbiin Oromiyaa keessaa akka bara qeerroo muuvimentii sanitti dhootee jirti jira kenna dhootee jirti bombiin waggaa 7 owwaalamtee lafa taa'aa turte qeerroon dhokatee ciisaa ture riphee ciisaa ture qabsoo dhoosii jechuudha duraan dursee kan hin galatoonfachuu barbaadu Biraanuu Naggaa fi sirna bilchiginaa akkanatti dhidhiibdanii qeerroo keessattuu barattoota yuunivarsiitii gara qabsootti gara fincilatti mirga isaanii akka falmataniif dhiibbaa kan itti jajjabeessuu keessaniif wanta isaa gootan jechuudha maal jennaani ibiddi barattootaadhaan qabsoon qaanqeen qabsoo barattootaadhaan qabatte abadan inuma dhaabne beeka hanga mootummaa san gargaartitutti fakkeenya fudhadha bara qeerroo muuvimentii ta'a Bajaawar OMN waliin wal ta'anii rogeeyyii Oromoo qaroo Oromoo barattoota Oromoo waliin ta'anii qabsoo geggeessaa turan barattootaadhaan maastar pilaanii sababeeffatee qeerroon Oromiyaa qaanqee san barattoonni Oromoo yuunivarsiitii garaagaraa keessaa dhoosi jechuudha. Qaanqeen achirraa billiq jettee Oromiyaa guutuu wal geessee TPLF hanga funyaaniitti hidhatte taankii fi baankii akka qabdu dippiloomaasiidhaan East Afrikaa keessatti number 1 taate buqqaaste jechuudhaan waggaa 4 keessatti. Ardaa qaanqeen ardaa barattoota Oromoo yuunivarsiitii Oromiyaa hunda keessa jirtuun tan akka agartee yuunivarsiitii Arsii Salaalee kana keessaa Dirree Dhawaa keessaa kanaan arda jalqabde hunda isii Oromoo qeerroo fi qarree Oromiyaa hunda isii akkasuma uummata Itiyoophiyaa hunda wal geessite bara kanaa beeka sochiin arda barattoota yuunivarsiitiitiin jalqabde kuni Itiyoophiyaa hunda wal geessite jechuudha because bara qeerroo muuvimentii san Oromoo qofa kan qabsoo geggeessaa ture bara kana naannoon Amaaraa mootummaa jala hin jirtu ofirra dhaabbatee falmachaa jira naannoon agartee Tigraay Itoophiyaa jala baatee jirti naannoon Oromiyaa naannoon Somaalee naannoon Gambeelaa hiriira dhoosee jira naannoon agartee Dabuubii akkasuma hiriira dhoosee jira arda kuni walitti dabalamee dhoosi qaanqee arda barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jirtu baay'ee keessa dhoosan kanaan billici godhan kanaan wal geessee galaanni walitti dabalame kun akka haqee dabarsu an shakkii takka illee qabu jechuudha. Oromoo jiruun isin qaaloyti. Oromoo gabbaatanii galuu dadhabdan. Oromoo olomaawota keessan isin jalaa fixan. Oromoo qeessota keessan isin jalaa fixan. Oromoo qeerroo fi qarreen galaa fi baha dhabdee walitti qabamee rashanamaa jira. Bilchiginnaa yeroo kanatti kaan ajjeeftee kaan maal goote kaan ammoo dirqiidhaan gara lolatti qoraan gootee lolatti oofuudhaaf hojjechaa jirti hanga dhumatti jechuudha. Kanaaf dhaamsi kiyya guddaan uummanni Oromoo bal'aan kaabaa fi kibbaa dhiyaa fi baha osoo waliin qoonne qaanqee irra barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessatti qabsiisan kana itti makamtanii mootummaa kana xumuratti godhuu qabdan jechuudha. Dhaamsi kiyya guddaan qondaaltonni mootummaa gurguddaa ministeera irraa qabee hanga raayyaa ittisa biyyatti poolisii federaalaa bulchitoota jalarraa gubbarraa hanga gaditti hundi keessan aantummaa saba keessanii agarsiisa. Saba keessan hin miidhina. Poolisii Oromiyaa milishaa dhiitee kufaa uf dandame. Yaa faarsee bulaa jecha kan keef qusan dubbiin jabaachaa jirti. Qeerroon arra qabsoo jalqabe kana hanga xumuratti godhutti abadan duubatti hin deebi'u beeka. Mootummaan kun dabraa jira. Mootummaa dippiloomaasiin kun, mootummaa diinagdeedhaan kun, mootummaa agartee saamicha irratti bobba'ee saammatee haala mijjeeffatee biyya kana dhiisee keessaa baqachuu deemu kana abdattanii ummata keessan hin miidhina. Ummata keessan aantummaa itti agarsiisa. Ummata keessan cinaa dhaabbadha. Ummata keessan hin ajjeesina. Ergama fudhattan ummata keessan gara jabinaan irratti hin raawwatina. Seef godha. Lubbuu qeerroo seef godha. Qeerroo kanattu isinillee bilisa isin baasee bor biyya kana agartee waliin bulchuu akka itti fuftan isin taasisa waan ta'eef garaa guuttattanii garaa keessaniif jettanii hawaasa keessan hin miidhinaan ammallee irra deddeebi'ee dhaabsanii godha. Tallee Ayyuu fi abbaa qubee kan ta'an Dr. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee mana abbaan kiyyaa Adaamatti naa ijaare mootummaan kun narraa fudhate jechuudhaan dubbatti. Guutuu odeeffannoo kanas akka ta'anitti isiniif qindeessee jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتني نجاة فيا. أنا الرا خلي قرتي سوران أباخي قرتي خجل لك سيفي ورقة قرتي خمناتي ورقة قرتي مناتي واني منا قبلي جند كودان أداما جند كودان قرتي بيكو كي جند كودان منا أباخي خنانية مدرة جنيدي في
Jeneraal Baachaa gaafa kana ammatti 2008 ture kennanii akkasitti ammatti 13 akkana wanta kanan gaafannee wanta akkas keessa abbaa keessa ture agartee akka waan keessa agartanii interview keessa agartee suuraa as keessa ture maqaan kiyya keessa jira amma ammatti 13 agartee birri maleetiin keessa taa'u ture booda dubbii warri achi keessa jiran dubbii godhanii barre adaadati afindala adaadati keessan dhiisee obboleessa kiyyaana eeganii mucaa obboleessa kiyya takka dhukkuba ture isaa biran dhiisee akkatti na eegan waraqaa wakiilannama harka qabda isiin akkasitti gizee meeqa aanan gizee naachi jiran dubbatan ammatti 13 akkasitti agartee waan takka malee akkana taa'u turne booda dubbii godhanii ani maqaan hin kaasu nama takka dubbii godhee booda barkira manan goonaa naan jedhan ammatti 13 booda sigalami akkasitti rakkoon jiru godhaan jee kiraa manaa rakkoon jiru egaa maqaan keenya keessa jiru maqaan keenyatti godhanii kiraa mana godhan haaya rakkoo mitiin jee amma ammatti lama gizee ga'e ammatti lama akkatti haaromsuun beekan hin beeku haaromsuu ammatti haaromsumee ani hin beekne booda naqa ta'anii ammatti 50 kafaltaa naan jedhan ammatti lama kana agartee akkattiin waan hin kafalne warri agartee ganda kudhanii fi booliisa ganda kudhan sigalami akkasitti na jinku ture hagga baatii lama kana keessa baatii sadii amma mana akka dhugaa fudhatanii bar maaliif fudhatanii ahoon hin kafalnaa birri yoo ta'e birri hin kafalnaa haaromsuu laki birri miti isin hayyaa dhufte malee hin kenninu asin seera malee keessa jirtanii baha jeen. Obboleettiin teenya tun Faaxumaa jedhamti. Intala hayyuu seenaa fi afaan Oromoo guddicha Sheek Mahamad Rashaad Abdulleeti. Mana gaafa hayyuun sun Suudi Arabiyaa irraa galan Adaamaatti kennameef bulchiinsi amma akka irraa fudhate himti. Manni sun gaafa hayyichaaf kennamu sirriitti yaadadha. Bakka ofii itti haara galfatanii fi maatiis baqarraa itti galfatan jedhameeti kan kennameef. Gaafas gumaacha isaan uummata kanaaf godhanii fi soorama isaatiif waadaan galameef mana qofa hin turre. Konkolaataa tajaajila fayyaa akkasumas mana kitaabaa yookaan laayibarii kitaabonni fi barreeffamoonni qorannoo isaaniitii fi hayyoota biroo itti kuufamus dabalatee ture. Gochoota bara sanaa jarri OPDO akka Abbaa Duulaa Juneedii Saaddoo fi Baacaa Dabaleefaa uummata biratti galata ittiin argatan keessaa kunuunsi Dr. Sheek Mahamad Rashaad godhameef ijoo ture. Hadha garuu waadaan sun hafee mana xiqqaa kennameef sanuu irraa fudhatamu yoo dhageenyu nama gaddisiisa. Namas qaanessa. Bilisiginnaan bara mootummaa Oromootuun OPDOodhuma alagaa jala ture saniyyuu hin geettu. Haayiluu Jaldee kantiibaa magaalaa Adaamaa mana Dr. Mahamad Rashaad Abdullee humnaan fudhatee obboleessa isaatiif kennee dhageenye. Tuuta san keessaa Haayiluu nama wayyaa se'ee ture nan dogongore jechuudhaan dhimma kana irratti xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad barruu tana kaa'e. Itoophiyaa keessatti dukkaana shaqaxaatiitti biddeen akka hin gurguramne dhoowwame. Guutuu odeeffannoo kana akka kanatti isiniif dhiyeessee jira. Biddeen dukkaana shaqaxaa keessatti akka hin gurguramne dhoowwame. Abbaan taayitaa bulchiinsa nyaataa fi qoricha magaalaa Finfinnee dukkaana shaqaxaa keessatti biddeenii fi daabboon akka hin gurguramne dhorkaa ta'uu murtee haarawaa dabarse. Obbo Ingaa Irqaatiitti aanaa hoogganaa abbaa taayitichaa dukkaanota shaqaxaa farra dhala namaa ta'an kanneen akka keemikaalotaa fi saamunaa dabalatee gurgurtaa nyaataa biddeenii fi daabboo gurguran sirrii miti jechuudhaan dhoowwaa ta'uu isaa FM 96.3tti himee jira. Kan biddeen gurgurtaaf dhiyeessanis manneen daabboo dukkaana mi'eessituu gurguranii fi bakka heeyyama gurgurtaa biddeen qaban ta'us dabalatee ibseera. Hawaasni naannoos murteen kun kanaaf ta'uu hubatee eeruu akka kennu gaafate abbaan taayitichaa daldaltoota kan darbanii irrattis tarkaanfii akka fudhatamu ibsee jira. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaa fi dura ta'an Koongireesii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa dhimma haala Oromoo fi Oromiyaa irratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wajjin mari'achuuf mootummaa naannoo Oromiyaa xalayaan gaafatan. Xalayaan kun maqaa hooggantootaa fi chaappaa paartilee lamaanii kan qabudha. Akka xalayichi jedhutti haala Oromiyaa fi Oromoo hunda irratti mari'atuuf nuti maqaan keenyaa fi dirqamni keenya armaan olitti tuqamee pirezidaantii Shimallis Abdiisaa waliin haala naannoo Oromiyaa fi uummata Oromoo ilaallatu irratti mari'atu beellama akka nuuf kennamu gaafannee jirra jedhama. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.